Ashama akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni seenaatu nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'eetu akkam isaati kana geessanii ani obboleettiin keessan nagaa kooti isinis immoo akka nagaa keessan taatan abdiin qabaa. Akkam jirtu nagaa dhayii isiniin jedha viidiyoon biraatiin walitti deebinees jirra isiniin jedha warroonni aga amma kanatti subscribe laayikii koomentii naaf gochaa jirtan guddaa galatoomai hammas immoo hiriyoota keessaniif share akkanaa gootan kabajaan isin gaafadhaa. Egaa yoo wal guddisne malee namni biraa dhufeet namni nu guddisin jiru. Egaa viidiyoo koollee yeroo yerootti wantoota garaagaraa gadi isiniif dhiisaa amma dhumaatti viidiyoo koollee akkana altanii na jajjabeessitan abdiin qabaa gargaarsa keessanan barbaada. Wantoota tokko immoo wantoota isin bashannansiisus wantoota barnoota isiniif ta'a jedhu wanta itti fayyadamee sinis fayyada jedhee yaadu tokko yeroo tokko isiniif qabadhee tanan dhufaa. Isin immoo hiriyoota keessanii fi subscribe ofii keessanillee viidiyoo koo agadhuma naaf daawwadhaa kabajaan isin gaafadhaa. Egaa har'a immoo maaliif dhuftee jettanii egaa warroonni hundumti keenyayyuu egaa mana madaamii keessa hojjenna. Mana madaamii kana keessatti immoo fuulli keenya yeroo mara shifillee nutti jedha wantoonni garaagaraa nu rakkisa jechaadha. Anuma mataa koo rakkabee yeroo sanitti fuulli keenyallee nu baduu danda'a wanta ana fayyadee sinis immoo fayyada jedhee yaadu tokko sini qabadhee tanan jiraanna. Yeroo mara qaamni keenyallee fuulli keenya hin goggogaa wantoota sani siniif qabadhee wanta na fayyade jechaadha. Innis immoo suura isaa isiniif maxxansaa baay'ee na fayyade jechaadha. Kuni yeroo baay'ee ganama yoo itti fayyadamtan baay'ee gaariidha. Kuni qibaati isin qaba jechaadha. Kanaan dhiqattanii akka saamunaati. Kanaan dhiqattanii qibaatii biraa fuula keessan xaragachuuyyuu yoo baattaniyyuu qaama keessaniif baay'ee bareeda. Yeroo baay'ee jechaadha nuti keessattuu dubaroonni yeroo koshiinaa eenyu jenne wantoonni garaagaraa nutti eenyudha qaamni keenya hin goggogaa wanti isaa irra darbee wanti gugurraacha nutti yayyaa isallee isaafillee kun baay'ee fayyada jechaadha. Innaa ani ofii kooti jechaadha akka kooti baay'een itti fayyadamee waan itti fayyade kana immoo isinis fayyada jedhee qabadhee isiniif dhufeen jira. Innaa isinis immoo faarmaasii minaamina irraa hin argama jechaadha. Faarmaasii irraan bitadheen iyyuu kana na araboota fayyadama irra caala jechaadha. Habashaa keenya irra iyyuu baay'ee araboota fayyadama jechaadha. Innaan iyyuu isaan irraa argeetanan bitadhee bitadhaa itti fayyadamaa fuula keessanillee isiniif lallaaffisa wantoonni fuula keessanitti illee yaa'ee rakkisu yoo jiraate sinirraa balleessa jechaadha. Ani amma mataa kootiin wanta kana suura isaa isiniif maxxansa. Fuula kootti shifin jedha kanatti jechaadha. Inni akka kooti namoonni isin rakkise jechaadha. Warroonni isin rakkisne garuu hin bita'een fayyadamina maaliif jennaan warroota qaama keessan goggogee kun isin fayyada. Qibaatillee hin qaba saamunaa mataa isaallee of keessa waan qabuufiyyuu sin fayyada siniin jedha. Ani eeguman kana fayyadamuu jammaree fuulli koollee baay'ee gaarii naaf ta'ee wantoonni natti yayyaa'urree fuulli na gubatullee hin badinarraa isiniin jedha itti fayyadamaa. Warroonni fuulli sin badu isiniin jedha. Innaa waan na fayyade tokko immoo isinis fayyada jedhee tanan abdii qabaa. Innaa galatooma ulfaadhaa waan na hordoftanii fi kabajamaa. Viidiyoo biraatiin immoo aga walitti deebinutti nagaa naa tura. Baay'ee sin jaalladha baay'ee si kabaja. Subscribe gochuu immoo hin dagatinaa kabajaan isin gaafadha ishee.